dubartiin dhiira biyya keessaa hin amantu. Biyya alaatti jaalala maareeja biyya alaa fedha doolaara jaalala wanni hedduu nama bultii dhorku waan akkana kanaatan nama jaalala dhugaa isa jaalatu biyya alaa ba'uu fedhee na jaalatettee meeqa shakkiti sanbira kuttee horii hangana ga'ummaas namni kana walirraan fuudhu sababaa jira fuudheetis ni dhabaa wanni sun jirtu isiinis nama akka fedhetoo nama barate maallaqa hangana ga'u kana walii qabachuun isii sababaa nama barate taateef ta'uun namaaf gala namni barate immoo waan godhu keessatti if eeggannaan godha akkanumatti hin godhu yoo wal dhabbiin dhufte immoo wanni xiqqoon gootellee nama arsiti kana irratti heemo ana akkas irratti heemo ana kanatti waan jettuu jira sun ammoo akkatti dubbatan qabdii jechuudha yoo inni gartee Ali jaalalataan kan qabne qabe gaallittiidha. If gaddiste. Saali jedhamni ilmoo qabu kan akkamitti akka dardaraa fi dubara tol jaalata tanaan qallee bara. Eenyu dardara eenyu. Waa amma joorjiinis ilmoo qaba isiinis ni qabdi mi akkamitti dardaraa dubaraatti akka ijoollee wal jaalachuun maali? Ay jaalalti bar manguddoota natti irra jajjabdu. Barnaa galuu iddee baran. Ummaan ta'e guddaa qaba. Marra wal jaalatan eegeessineeru. Akka shaaruu fi kaajelo godhuun tu sirrii miti. Manguddoon bareedan maa kakkannatte booda wal jaalachuu eegaltiin beektooti. Haareetti. Akkasiisa. Duboo. Yaa Joorjii kun nama qabbanaa tokko yaa wallaan rabbi isumaan dhisee deemee biraa dhufe san rabbi naa godhu malee amala kana namni guyyaa keessa. Asitti jara namaan jidduu bu'eessa rabbi yoonnaa godhu rabbi hafituu fi. Nama qabbanaa waalaikum salaam barakatu nama waa iddoo gida barsine jaalala keessa. Jirtuu nagumaa baga jiraattan. Baga waliin jiran. Baga walumaan jiran. Jaalatee. Fayyaa keessanii. Hayyee haasa'e qaame dhikkoo tokko yaadan kenna dhedheeni. Ageessi carraa deemee kenna. Isaa jaalatee sarke isaa jaalatamee sarke lachuu idduutti jechuudha. Nama kan gara laafu namummaas waa hubatulleedha. Yoo daangaa haala jaalatamillee nama jaalala saniin nama rorrisuu ittiin soromutti barbaadu jee hangaan harkootti qo'amanuuf hin rakkadha. Sawwaa waliin laallu taate fufi ifaa keenya. Badooyee. Hayyee nagaa jirtanii hundi keessanuu. Aliyoo yeroo baay'ee jala kana taa'ee masi dhaggeeffadhaa takka ol seeneen beeku. Har'a xiqqoo tokko dhaggeeffadheeni wanta narratti xiqqoo haa jedhee ol seenee. Wanti kun dhiiroo namni waa jalaa badee akkuma nama bishaan fudhatee kaane oomacha qaqqabate jedhani. Ajandaa nama irratti haasaa jirtan kun yoo dhuguma Joorjii irraa waan kana fuudhee yoo taate waan guddaadha waan xiqqaa miti. Waanuma himachuu qabduullee isiin bakka isin dogongorre gartanii isa kana immoo agartee waan achi taatee yookiin isiin waan baha taatee yookiin inni waan gidduu ala ta'eef osoo hin taane waan hagana ga'u obboleessa isaatirraa fuudhe taanaan obboleessi isaa waan dhiisuu miti gartee dunyaadha dunyaan tuni haqa tan ammoo abbaatu barbaaddata gartee kanaaf iddoo sanitti himachuu isiillee mee dogongora isiitti hin qabinaa dhugaa qabdi waan xiqqaa miti waan birii yookiin shilingii 30 taateetii miti. Gartee waan ijoollee isiitiif yookiin fuulduraa fi abdii itti abdattee of duraa dhabde maraatuu malee wanti isii hanqatee hin jiru jechuudha. Joorjis waan kan akkamiin fuudhee akkam godhee dhiiroo namni yoo waa walitti kenne ragaa qabaata. Namarrattis yookiin walitti kennu karaa baankiitiin illee walitti kenne riisiitii jira. Yoo riisiitii jiruu duraa badee jiraate biyyi sa'aatiin kun yeroo teekinooloojiiti hiikaa muraasa keessatti waan argachuu dandeettu irra deebitee. Deebitee baafii dinasiru. Wanti kun waan baay'ee wanti jedhu miti. Innis immoo nama harka namaati illee garam tokkollee bahuu danda'u miti. Haga namoota tokko yoo beeku baadhees akkuma isin namoonni hedduun beektan miidiyaa irratti hin beeka Joorjii Abbuu. Haa ta'u immoo namoota ciccimoo dunyaa hangana ga'u danfa dubartii gartee dhiiga dubartii fudhatee haa inni achumatti yookiin nyaatee callisuu fi namni itti callise jedhee nama nooni. Aliyyuu mataan isaa dhugaa asiin durallee muuxannoo itti qabda wantoota akkanaa deebisuu irratti si beeka. Baay'ee jala deemtee yeroo ati hojjetaa turteen si beeka. Atilis miidiyaa irratti na beekuu dhiisuu dandeenya amma. Qaamaan immoo ol beekna. Isii tanarratti
akka hojii manaatti atuu fudhatte agartee wanti amma bara ammaa kana deemaa jiru wanti na jibbisiisu tokko wanti miidiyaalee itti seenuu na jibbisiisaa ture tokko gidduu nama lamaatti irratti yoo wanti tokko gale aadaa godhanne dhiiroo keessattuu nutiin afaan kana dubbannuun obboleessaaf obboleessi yoo lolee bar amma sadarkaa inni waan hangafa ta'eef inni waan miidhaa ta'e baandhaa ta'eef jechaa jira gadi buuna jechuudha. Kan jedhu sun eenyudha? Nama obboleewwan isaan ta'aniitu jedha. Nuti obboleewwanii immoo jechisanii fudhanneeti as dhaabannee achi dhaabanneet waa walirratti darbachuu jirraa jechuudha. Wanti kun wanti bara kana ta'aa ture waan baay'ee nama jibbisiisu. Wanti miidiyaa kanarraallee ta'u waan hedduu tokko mataa nama qabachiisu. Akkuma amma reefu namni asirraa jedhaa ture. Baqataan hedduun isaa haala jireenyaa itti godhate miidiyaa kana. Fooloowwan ittiin barbaaddata. Galiin inni ittiin jiraatu kana garuu waan dalagu ni beekamu hin beeku wanti jedhu baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Gochaan inni asirraa raawwatu gochaa ilma namaa lafarratti lubbuu wal ficcisiisu. Gochaa wal salphisiisu. Sheekota olumaa abaaru arrabsuu dallansiisanii sadarkaa hin taane keessa buusuu karaa hin taane keessa dhaabuu warroota amantaa kamiyyuu taanaan gartee namni akkanaa inuma jira bakka kamuu jira gosa kamuu keessa jira abaaramaan nama namoota sanniin immoo silaa namni qabachuu danda'u nu'u itti aanuu fi nu'u beeku gartee yoo sun jiraatte wanti tun waan har'a eegalamtee miti dubartoonni Dubaayin keessaa hangamtu iyyaa bahe bara kana. Biyyoota Arabaa kana keessaa hangamtu iyyaa bahe kan biyya taa'ee taaboo akka harree agartee bishaan itti fe'atanii manatti hin galfatanii biyya Arabaatti ergeeti isiin mana naa ijaaruu jettu maallaqa itti ergiti inni jaartii 2-3 hin fuudhee eega. Ilma 2-3 kallattii hedduutti dhalchee dubartoonni illee akkasuma hedduun keenya jechuudha. Kana namni rabbiin sodaatu rabbii ofiitiif jedhee dhaba. Namni rabbiin hin sodaanne immoo kan rabbiin hin beekne nama sodaatu wayii nama qabaata. Karaa nama saniitiin qabachuun wantoota akkanaatirraa wal deebisuu ni dandeenya kan jedhu barbaadeeti. Hedduu tokko ulfaadhaa hedduu natti tole alii yeroo baay'ee wanta ati asirra sagantaa qabattee dhuftu hedduu tokko na gammachiisa. Jabaadhaa waliin jirra siin jechuu barbaadeeti. Galatoomi abshir galatoomi ulfaadhoo yaada bilchaataa nu kennite. Akka rabbii qaagadu. Hayyee endoo maal jette? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa jirtu? Nagaa qabna alhamdulillah. Baga jiraatte qaalii keenya kabajamaa. Baga waliin jiran. Haasawa keenyatti tolee sanas beektaa jalaatti babbarreessa ol seene. Baga seen. Maaliif namni kabajaan inuma kabajamaa beekta. Dhuga. Namni waan namaa beekus waan jedhurraaf qusata. Homa kana wanti social media kuni jaarraan amma keessa jiru kullaali ka jaarraa 21ffaadha. Namni mallaqa hagana gahu kanas gaafan ol fuudhee kennu yeroon takka mallaqni kun biyya Ameerikaa irraan galu sanuu hawaalaa fa'aan ergama gara Sumaalee irraan deema. Yoo nama waa hubatu taate. An akka nama tokkootti akka nama si jaalatu tokkootti artist keenya kabajamaa bakkaan guddaa sin qabnutti waan kana keessa iyyuu bilisa ta'e nama asirra ol seenee si wajji marii godhu jalaan qabin maaliifi ijoolleen asii fuutee borumaa TikTok irraan si fiidii Aliyyi kana jedhe Aliyyi kana keessaa galli namni dhugaani nagaa barbaadoo jiraate gadi bu'ii keessaa lafarra xumuriif yoo rabbi si dandeessise yoo akka jedhan dubbiin dhugaa ta'e garuu dhugaan fakkaatu namni ijoollee ofii mallaqa ijoollee ofii fa'aa baasee arge jette akkamitti biyya faranjii keessatti hamma kutaa koolleejjii geettutti ijoolleen tun mootummaa barsiisachii ol galii har'a jaraa fi irraa sharafamu kanaan mallaqa ofiitiin barsiifti mallaqa gana argattu kanaaf ijoollee kanaaf namni amanee biyya Ameerikaa taa'ee mallaqa gasga'ullee koontiraata jiruu koontiraata argite ka hoggaa 3-4 takka bira dhuftee waliin bultee deemtu artistii beekama akkamitti amantee mallaqa kan itti buusti jettee yaadda atis takkan jee waan amma har'a akka Hamza Sheek Jaabir fa'a ijoolleen
dhukkee irraa kaatan sanit akka xiqqaatun feenu nu. Rabbi waan kan dhugaa riid wallahi sintaacha si jala ol seene gati si erge malee waan kanarraa iyyuu xiqqeessu ta'a malee haasa'uun hedduu namarraan bareedu. So kanaafuu hedduun si kabajnaa si jaalanna. Waan akkanaa kana keessan seeninaa isin artistoonni keenya. Jalaa gala oduu dubartii jala gizema mara ijitan asirraan namni gizema hunda Dhiiga manaa godha baleessanii. Dhagay. Harki diduu deeduun seenu jette Oromoon wanni ati amma jechuu jirtu tun waan hin taane ofu jirtu maarree keessaa baha. Isiin tun obboleetii ta'ee yoo taate ni fudhatta waan kana. Yoo si taate dhalaan dhiira sirra yoo fiddee ni fudhatta. Teetirra dhaabilaan. Ifa namni kafeetii lamaa fi sadii osoo jiraatte wallaahi billahi namni gabbee dubbatullee hin jiru. Ana ammaa booda durillee dubbadduusi takkaa dubbaddeetillee beekuusi wiliillee dubbadduusi ifa horii buleeti. Wallaahi ilmi diinsa keessaa bahu. Ati immoo haa diduudhaaf waan akkana haasoitu wanni kee fudhataman qabu. Lulae mira keessan bahe hoggaan dubbatan. Wanni inni jebeeta wanni inni jekkasii miti. Wanni inni jekkasii miti. Wanni inni Misli beeka nama waan nyaate beeka amma maarree godhan gaafatan jaan. Wanni ati ofu jirtu waan akkasiisan. Bibilchaatu kaifa tanaa sayi waan akkana nama kuubsa waan akkana nama uusisiisa obboleessa fayyadu. ada berapa ya dia berapa memang dia berapa. Na hubatu didde malee miira keessaa bayan obboleetti akkasii nama sagal qabadala obboleewwan dhagaye maa karaa garaa takka waliin gadi bayen ta'an yeroo hunda ijoollee mateennaa boon shamarranuma keennaa boon bara haga san barattee mucattiin tun amatamee Ameerikaa jirti. Ati nama artistii beekamaa akkanatti shamara meeqa keessa ifaa qoyne dubbatini ni dubbatta qoytu xumuradhe kaa. Waa si qaba waan si qabuuf hin qabame diqqoo narraa fudhadhu. Akka hubannaa teenyaati immoo nuti wal mormii walitti hin goonu anan malaal Joorji Reeqi. Nuti yoo arkeen beeku waliin beeknu. Joorjiin hin beeka. Joorji osoo anuma kanatti dhufanii natti himan jechuudha. Yoo natti himan yoo namoonni fedhee taates hin beeku deemii naan jaajee nama noonu. Waan dhugaa jirtu tayyirtu tan jirre irraa arguuf hin danda'e. Nama kiyyaa kabiraattis yoo himan ni dandeeyyeetti namana. Dubartoonni keenya lolaan haadha mana kiyyaati. Lolaayyeen haadha mana kiyyaati. Joorjis qaamaan beekti. Akkuma nan beeku. Muciyyoon ammoo isin hin beektu muciyyoo. Wanni isii aarsu jiru isiin tamiidhamte miidhaaf dubbatti. Namni biraa kawaarra waan hin taane haasa'u taa'ee sappoortii godhu. Maaliif waan kana akkas godhuun barbaachiseedha kan miira keessa sii galchu. Tan lamadaati. Tan lamadaa amma dubbii miidiyaa kana dhufte eega dhufuun hin oolin. Joorjiin irraa rabsamu anaan tokkuma artistii Oromooti. Muuxannoo miidiyaattis yoo qabaachuu baate yoo laayifis dhufuu baate naan walumatti tokko jechuudha. Aniin amala sooshaal miidiyaa beeku yoo waan biraallee godhuu dadhabe dubbii tan akka qabbanootee lafa laalamtu godhuudhaaf hojjechuun dirqama yoo kanaa kana arrabsu jiraate. Ani dhuguma jirtuun dubbadda agartee akka namni artistii saba tokkoo dubbatutti hin dubbadda malee hangandaaf hin dubbaddu maaliif hin dubbaddu jinniif hin dubbaddu hiriyummaaf hin dubbaddu. Usuurra immoo akka atiitti dhugaa dubbatee nama arrabsame miidiyaa kanatti nagarree beeke. Yoo arrabsamallee injifataadha boodanni. Namni dhugaarra dhaabbatu yoo namni fedhetti duule warri isa arrabsee fi isa maal godhe sun booda deebi'ee itti gaanfata. Inni nama injifata dhugaa qabaatte. Kanaaf warra Joorji hin beekne kawaayee walqunnamtii isaanii hin beekne koomaa waan kana keessa hubannetti dhayitee dubbattee warra duraan ukkatti wal arrabsu dhabeef ajendaa uumuurra lafa gabbuutee manguddoo yoo lafa gabbuutee manguddoon dadhabde nama Joorji fakkaatuun akkuma faraan hidhate faraan obboleetii jaartiitti yoo gara firummaatiin Joorji irraa dheeyse warra faraan fakkaatu kabiraarraan dheessu Joorji. Isaan sanii yoo dadhabde isiin dhuftee dubbattee fi har'a artistiin tokko biyya keessaa dhugaasii kana siraa ol ba'ee dubbate akkasii harkee walqixaa miti.
inni sun silaa gara miidiyaa dhufee Joorjii irratti eega Joorjii dadhabee booda haa dubbatu taate haasawni ganda gosoota wal arrabsanii fi kun yoo jiraatillee dila sii miti jechuudha. Isiin akkatti dubbattu wallaalaa fi takkaa'u miira keessa galteetii fi waa hunda ta'uunu ifii dhuftee dubbatte ija walqixaatiin namni ilaaluu hin danda'u kana bakka isaan jaarta gadi ta'anitti bakka inni fuudhee jirutti namu akka akkatti hubata jechuudha. Akka akkatti hubata. Yaa baran dhiisaa jechuurra alikii argattee mallaqa kana dhiisaa jechuu miti ani. Namni akkaataan itti hubatu garagara. Achirra yoo viidiyoo haasawa isii fidaniin haasawa dalagaa ka turte taate nama ajandaa barbaadu asirra sooshaal miidiyaa kanarratti haasawa fedhu ol fidan. Isiin kamalu sila kabanya hadda isiin kamalu hin beekan waan sooshaal miidiyaa kanaa sirri beeytaati. Har'a duulla gana hundi isii irratti hin banamu isima tanaa deebi'e. Kabaja isiitiifis adeeroon ni jiran namoota gurguddaa qaban yaa iboo ulamaa meeqa jira Harargee keessa ka kutaa kaawwanii dhiisi. Oromiyaa guutuuf ka geettu ulamaa meeqa jira Harargee keessa. Mee achi bal'isa mallaquma bade bichaa duukan fiigina. Uf duubat laala nuti namoota akkamii. Hayyuu yaa gadi buunee lafarratti ilaaluu qabna. Warra gartee dubbii fudhatee ajandaa barbaadee duulu kanaatu haadha mana kiyyaata Joorjii kana qaamaan beeytu akka aartu miira keessa galtee isa kana homattu taasisu jiralla. Sigalee namni beektaa waan akka gandummaa fi gosummaa baddu miira keessa si galchiti fokkattu baddu hedduu badduudha. Ayilii qabdu si jalaa bachiifti. Kanaaf dubartiin amma waan dubartii irratti waliif aartii beeka. Nuti warri dhiiraa akkas hin beekne. Dubartiin chaa jennaan harreen gurri tokko itti hundi bakka jirtu kan walii aarti. Sigalee kanaaf dubbiin Joorjii jechuun haati mana kiyyaata nama nama akka loltu ni beekti. Mucaan tokkoon isin hin jaa. Mucaan xiqqaan tokkoo dhaqee dubbise. Joorjii abbo nama tuffatee galaa dubbate. Kana namayyuu ni beeka. Namni Joorjii beeku. Yaamaniiti dhufuu didee dubbachuu didee warra gisoodha namaan furadhu. Yoo miidiyaa kanarra dubbachuu jibbeen mirga isaati ni danda'a. Miidiyaan warri dubbate waan ta'u jiru harkanii artistoonni asirra dhufuun fedhan. Beeki. Warra asirra dhufu kanaafuu rakkachuu ture waan ta'eef. Kanaaf mee namnummaan tokko mee namni Joorjii dhiyaatan deemaa gaafadhaa Joorjii isin dide yeroo sana gaafadhaa. Akkaati jettee miti gurbaan naan jaa. Jara keenya wajjin turre wajjin nyaanne wajjin dhuunne wajjin rakkanne wajjin waa hedduu dabarsine niin beeka. Namaan beeku kana gaafanne ajendaa namaa ta'u taa'ee ilaaluu hin danda'u. Sagalee osoo hin beeynilleedha waa'ee artistii tokko irra dhufnumaan dubbadha. Ammaas deebitee dubbiin isa qofa irratti hin ooltu. Amma uleen nutumtu nu muramte jechuudha. Tapha kana balleessitu. Amma duraas beektaa dubbatii takka takkaa jiraa beektaa amma duraatis ni jirti. Tunurratti isinii deemti boordoo gurguddoo isinii guuta. Kanaaf teenyumaa nuti yoo nam tokkotti himan artistii walitti dubbattee Joorjii qabachuun dadhabne nuti dhugaa isinitti himna. Doktora Baatir Bagarii kan dhufte. Kanaafuu dhageeffatee irratti jalaa kaasee dhageeffatee irra cufee jedha. Irra cufee beekee jedha. Ani laa Farahaan